Ashama harka fuunee ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi koo isin haa ga'u isiniin jecha guyyaa har'aa seenaa goota Oromoo Girisuu Dhukii kutaa tokkoffaa qabadhee dhiyaadheera. Hanga dhumaatti akkana dhageeffattan jaalalaaf kabajaadhaan isin gaafadha. Girisuu Dhukii goota Oromoo waraana Xaaliyaanii waraanuun beekamu yoo ta'u irra caalaan naannoo Walisoo fi Jimmatti Xaaliyaanii wajjin waraana geggeessaa ture. Boodarra bulchaa Koonyoo, Cobboo fi Guraagee ta'ee hojjeteera. Seenaa duuba Girisuu Dhukii abbaa isaa Dhukii Gulmoo fi haadha isaa Warqee Elemoorraa Caamsaa bara 1905 dhalate. Bakki dhaloota isaa karaa Finfinneerraa gara magaalaa Walisootti geessu cinaatti kan argamu Eddoo Maruu jedhamu ture. Umrii isaa barumsaaf akka ga'ee maatii isaa waldaa amantii Ortodoksii Maruu Mikaa'el jedhamurraa barsiisaa mindeessuun obbolaa isaa wajjin barumsa mana amantichaa akka hordofu taasisan. Tapha Girisuun jaalatu keessaa inni guddaan fardaan gullufuu ture. Akkuma ijoollee abbaa lafaa naannoo Maruu fardaan gullufutti gaachana qolachuu, eeboo darbachuu fi adamoo shaakalaa ture. Abbaa isaa duukaa waltajjii adda addaa irratti argamuun akkaataa dubbii bareechaa hojiirra oolchuu hundaa dursee ija jabinaa fi cimina isaa kanarraa kan ka'e bifa farda inni itti yeroo hundaa gullifsiisu jaalatuun umrii waggaa 10tti maqaa Masoo Abbaa Booraa jedhamu kennameef. Yeroo dirree waraanaa ture fardi adii yaabbatullee maquma kana hamma lubbuu isaa darbutti maqama saniin hanga lubbuu isaa darbu waamamaa ture. Yeroo tokko mootii Haayile Sillaasee fi haati warraa isaa bishaan ho'aa lafa keessaa burqu kan Walisoo daawwachuuf yeroo deemanitti Girisuun farda isaa fuuldura gullufuun karaa agarsiisaa ture. Sana malees fuuldurri bu'aa waa'ee naannichaa fi haasawa nama hawwatuu fi ogummaan guutamee uummataa fi mootichaaf taasise. Martuu itti gammadee ijarraa hafi guddadhu jedhan. Ogummaa fi ciminni akkasumas ija jabinni isaa qalbii mootii fi giiftii seenee ija gaariin akka isa ilaalamu taasise. Odeeffannoo gabrummaa gaarii irraa argamee fi waan guyyichi dubbaturraa ka'uun guyyaa san Finfinneetti waamsisuun ministeera ittisa keessatti ajajaa mootii akka mindeeffamu ta'e. Loltummaanis waggoota 7 erga tajaajileen booda jabinaa fi amanamummaa isaatiin filatamee itti dhiyeenyaan mooticha akka tajaajilu taasifame. Waggoota muraasaa mootii erga tajaajileen booda eeyyama mootiitiin loltoota ilma isaa Asfaanitti makame. Girisuun loltoota Asfaanii waliin gara Walloo deemuun achirraa ambagaalee kan jiran loltoota raasaa kaasan dabalamuun Xaaliyaanitti duulan. Lola Taammeetti geggeeffamee fi kan Maayichaaritti geggeeffame keessatti loltuu diinaa Mandii fi Matarayyaasii qilleensarraa ammoo xiyyaara gaasii fi summii facaasuun loluu jala dhaabbachuu waan dadhabaniif kan dhuman, kan booji'amanii, kaan ammoo waan baqataniif lubbuu harkaa ba'anii karaa Wallootti deebi'uun kan warra Iluu magaalaa Finfinnee galan. Haala kana keessatti ciminni geggeessummaa isaarraa kan ka'e loltoonni Girisuu dursanii
kumaalaa geressu erga finfinneetti deebi'ee kaatanii immoo jaalalaa fi biyya isaatiif qaburraa kan ka'ee namoonni dhaloota isaa maaruuf deebi'an qabsoo itti fufuu murteessan. Yeroo kana mootiin Haayile Sillaasee hooggantoota waraana hedduu wajjin biyya Ingilaanditti baqatee kan ammoo Xaaliyaanitti harka kennatee garsiisan ni booji'ame. Kanammoo inni dhumaa kun marti Geresuu fi gootota akka isaa jimbilfachiisuu hin dandeenye. Waggoota 5 yeroo Xaaliyaan biyya bulchaa turte keessatti loltuu isaa wajjin riphee loluun diina bahaa gala dhoowwaa ture. Kallattiin booji'uun diina hundaa laaftoo fi qilleensa loluu mo'achuuf loltoota hedduu booji'an barbadeessaa kanneen jalaa booji'aman deeffachaa qabsoo hidhannoo fi hojii gootummaa itti fufe. Geggeessitoota Xaaliyaanii fi baandaan sodaatanii yeroo hedduu araaraaf jaarsa itti ergataa turan. Geresuun gargaarsa ummataaf onnee waan qabuuf shiraa fi kiyyoo isaanii qabamuu hin dandeenye. Roorrisaa biyya abbaa qabu gabroonfatee fi baandaa biyya isaa saamsisuun alagaa jala kaaturaa caalaa isa gubaa ture. Kanumas ummanni Itoophiyaa Xaaliyaanota Finfinneetti ajjeefaman ijaanis duraan baduu dide. Guyyaa tokkollee osoo miila isaa irraa rasaasa rukutamee loltoonni harka dhuman kanneen hafan ammoo isa gatanii deemanis akkas jechuun yaadannoo isaa barreesse. Ani Geresuudha, hojii boonsaa xumureera, dus giroo koo miti, kan na yaachisu garuu Finfinneen bakka ummanni koo irraa dhume bilisa taatee osoo hin argin du'uu kooti jedhe. Haa ta'u malee yeroo marfame sanitti diina jalaa ba'uuf madaan isaa fayyee loltoota abdii kutanii faca'an walitti qabuun lola itti fufee dhuma hojii gootummaa Geresuu lolaaf Jimma irratti Xaaliyaanii wajjin geggeeffame. Geresuun loltoota diinaa kan Jimmatti buufatan marsuun yaaddesse loltoota Geresuun hoogganuun marfamu cinatti oduu biyyatti deebi'u mootiin Haayile Sillaasee fi gargaarsi Ingilaandii waan dhaga'ameef odoo dhiigni hin dhangala'in loltoonni Xaaliyaanii warri naannichaa akka harka kennan taasise. Kumaalaa Geresuun Haayile Sillaasee fi uummata Itoophiyaa biratti gootummaa fi tooftaa lolaa isaaniitiin hundaa olitti dinqisiifame. Kanarraa kan ka'e waamicha mootii irraa taasifame loltuu isaa Shawaa Lixaa kan qabsoo finiinsaa turee fi Jimma kan bilisa baase maraa dhiisee Finfinnee deeme. Martii nama ajaja waraana biyyattii ta'e jedhee eegaa ture. Innis akkanatti of beekaa ture. Hojii isaa kanaa gaditti miti. Mootiin garuu biyya Oromoo fudhachuun olaantummaa na dhaabsisa jechuun waan shakkeef bulchaa Kooyyoo, Cobboo fi Guraagee taasisuu muude. Mootummaan erga tajaajilaa tureen booda soorama ba'e. Sana malees Geresuun hin dhukkubsate. Dhukkubni isaa kan ogeeyyii biyya keessaa waan dhabaniif qabeenya isaa hundaa gurguree ilma isaa Kumaalaa Tafaraa Geresuu biyya Ingilaandiitti geessee akka yaalchisu ta'e. Achis fayyuu akka hin dandeenye waan hubataniif gara biyyaatti deebi'ee dhukkubni isaa qabee kaansarii ture. Dhibeen kun daraan itti cimee waxabajjii bara 1966tti lubbuun isaa dabarte. Ulfinnaan jiraatanii dhabee du'aa hin barbaadu jechuun waytii lubbuun jiru bakka gootonni Itoophiyaa hundi itti awwaalan Bataskaana Sillaasee odoo hin taane kan ofii isaa ijaarsise Bataskaana Caffoo Mikaa'elitti akka awwaalamu waan firoota isaa
kakachiiseef sirna awwaalcha isaa achuma maruutti raawwatame kabajaan. Yaadannoo gootummaa Geressuu Dhukii manni barumsaa sadarkaa lammaffaa Walisootti argamu maqaa isaa moggaafamu mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Geressuu Dhukii jedhamee kana malas weelleen garaa keessatti maqaan isaa yeroo hundaan ni ka'a. Seenaa goota Oromoo yommuu barreeffamee itti fufaa hanga dhumaa warri dhageeffattan galatoomaa isiniin jedha. Seenaa goototaa qabadhee yeroo hundaa isiniin dhiyaadha. Hayyootaan barreeffamee kan lafa kaayame waan ta'eef seenaa gootaa barreessanii lafa kaa'uun yeroo kamiyyuu goota yaadachuun dhaloota ammaa kana daraan onnee itti horee seenaa tokko barreeffamaanis dhageettiinis wanta tokko seenaa goototarraa yoo lafa kaa'ame seenaa gootaa onnee namatti horaa yeroo kamiyyuu. Kanaaf seenaa gootaa jabeessaa barreessaa lafa kaayaa dhalootaaf dubbisaa isiniin jedha. YouTube kana laayikii sabskraayibii gochuun dagatinaa. Seenaa gootota Oromoo kutaa hunda irraayyuu hanga kitaabota garaagaraa irraa dubbiseen qabadhee isiniif dhiyaadha. Jaalalaaf kabajaadhaan akkana dhageessatan YouTube kana laayikii sabskraayibii gochuu hin dagatinaa.